Qulqullina tajaajila fayyaa eegsisuu jechuun nageenya dhukkubsataa eegsisuu, tajaajila guutumaa guututti bifa saayinsawaa ta'een gaggeessanii dhukkubsataa tokko rakkoo isaarraa akka inni furmaata argachuu gargaaruuf waan hojjetamudha. Tajaajilli fayyaa yoo qulqullina hin qabaatiin miidhaalee fiduu danda'a. Akkuma idil addunyaattu rakkoon kun rakkoo guddaadha. Namni dhukkubsatee fayyuuf gara dhaabbata tokkotti deemee miidhamuu danda'a, du'uullee danda'a. Kanaaf qulqullina tajaajila fayyaa eegsisuun waan murteessaadha. Qulqullina tajaajilaa fiduuf standardizationiin baay'ee barbaachisaadha. Hojiin hojjetamu hospitaala hunda irratti wal fakkaatee qajeelfama irratti hundaa'ee tokko tokkoon ogeeyyiin wanti isaan hordofan wal fakkaachuu qaba. Saayinsiin immoo yeroo yeroodhaan geeddaramaa deemaa, qorichi haaraan kalaqamaa deemaa. Kanaaf informationii updated ta'e qabaatee ragaa dhukkubsataa sirriitti qabachuudhaan ragaa irratti hundaa'anii dhukkuba adda baasuu, qoricha yookiin furmaata barbaachisu sirrii ta'e kennuun baay'ee barbaachisaa. Kana gochuuf hojiin hojjetamaa jiru tokko qajeelfamoota baasuu, leenjii adda addaa kennuu, hojimaata fooyyessuu, ammayyeessuu, keessumattuu ragaa qabachuu irratti dijitaalaayizeeshiniin baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf inni babal'achaa jira. Baruma kanallee dhaabbata qabnu keessaa 44tti dijitaalaayizeeshinii hojiirra oolchuudhaan elektiroonik meedikaal riikardiing babal'isaa jirra. Kun tokko. Gara biraa hojiin tajaajila fayyaa audited ta'uu qaba. Quarterly audit godhanii yoo rakkoon jiraates gabaasanii irraa barachuuf kana aadeeffannee hojiirra oolchaa jirra. Hospitaalonni dhukkubsataa meeqatu gargaarame, meeqatu fayyee, yoo rakkoon jiraate immoo meeqarratti rakkoon sun uumame isa jedhu sirriitti ragaa qabatanii ogeeyyiin akka isaan irraa baratanii yeroo yeroodhaan fooyyessanuuf hojimaata kana diriirsinee irratti hojjetamaa jira. Dhaabbatni fayyaa Oromiyaa keessa jiru hundi wal hin fakkaatu. Keessumattuu dhaabbileen fayyaa fageenyarra jiran ogeeyyii fayyaa ga'aa hin qabanu, meeshaalee yaalaa, qoricha ga'aa dhiyeessiin rakkoo akka jiru hawaasni keenya yeroo baay'ee komata, nus beekna. Kanaaf bifuma wal fakkaatuun rakkoo kana furuuf hojiin tarsiimawaa ta'e hojjetamaa jira. Tokkoffaa istaandaardii dhaabbilee fayyaa wal fakkeessuu, qulqullina eegsisuu, bu'uuraalee fayyaa argamsiisuu, bu'uuraalee dhaabbilee fayyaa jechuu kooti kanarratti hojjechaa jira. Qajeelfama baasnee inisheetiivii laawunchi goonee jalqabsiisnee dhaabbileen fayyaa sirriitti qulqullina isaanii eegsisanii magariisummaa hawwataa akka ta'anuuf hojiin hojjetamaa jira. Bifa wal fakkaatuun immoo ogeeyyiin fayyaa naamusa guddaatiin akka isaan dhukkubsattoota kunuunsan simatanii sirriitti tajaajilanuufis leenjiin qophaa'ee jira. Itti quufiinsa maamila keenyaa dhukkubsattoota maamilli keenyaa itti fufiinsaan hordofuuf mosaajii gabbisnee gara hojiitti galchineerra. Kanaaf ragaa itti fufiinsaan sassaabaa iddoo rakkoon jiru adda baasaa tarkaanfii fudhachuuf waan nu dandeessisu irratti hojjechaa jirra. Kanaaf gara fuulduraatti hospitaalota dhiyoo magaala keessa jiran qofa otoo hin ta'in jarri fageenya irra jiranus tajaajila qulqulluu akka kennuu danda'anuuf taasisuuf hordoffiif deeggarsi cimee itti fufa. Kalaqa yeroo jennu yookiin innoveeshin yeroo jennu meeshaa tokko oomishuu yookiin dijitaalessuu qofa miti. Hojimaatas ammayyeessuun kalaqa gaafata.
So system build gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf wanti akka sirnaan qabatame tokko itti fufiinsaan argamuu danda'a. Sochiin yeroo gabaabaa keessatti mul'atee badu garuu geeddarama dhugaan fidu. Kanaaf hojii kana sirnaan qabachuun barbaachisaadha. Qulqullina tajaajilaa argamsiisuu fi dhukkubsattoonnis gahee qabu. Dhukkubsataan tokko yeroodhaan yoo mana yaalaan deemiin eggii dhukkubichi irratti cimee fayyuu hin dandeenye yoo deeme furmaata argachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf hawaasni keenyas kana hubatee yeroodhaan mana yaalaa deemuu, yeroo deeman immoo maal akka itti dhaga'amu, maal akka fudhatan, dhukkuba mallattoo akkamii akka ofirratti argan sirriitti ibsachuu barbaada. Ogeeyyiin fayyaa waan dhukkubsataan itti irratti hundaa'aniiti laaboraatoorii ajajuu, investigeeshinii adda addaa ajaju. Kanaaf yoo dhukkubsataan sirriitti of hin ibsine rakkoon uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf qulqullina tajaajila fayyaa argamsiisuun itti gaafatamummaa hunda keenyaati, kan dhukkubsataas, kan ogeeyyiis, kan gaggeessitootaas. Qulqullinni tajaajila fayyaa keessumattuu gaggeessitoota ilaallata. Maaliif sirna gaarii hundeessanii lafa qabsiisanii hordofuun gaggeessarraa gatii eegamuuf jechuudha. Innoveeshinii yeroo jennu akkuma nama si ibsee sirna cimsuu, adeemsa geeddaruu hammata. Garuu immoo meeshaaleenis haaraan uumamuu qabu. Nullee arra jalqabnee waan haaraa asii yoo uumuu dadhabne biyya gara biraa keessatti kan hojiirra oolee jiru as fidnee fooyyessinees hojiirra oolchuu dandeenya. Kunis fakkeenyaaf Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti Raadiyaant Waarmer kan jedhamu daa'imman qaamni isaanii qabbanaa'e ho'isuuf kan gargaaru biyya keessatti oomishamaa jira. Salphaadhaa biyya keessatti oomishamaa jira. Bifuma wal fakkaatuun foototeraapii maashin kan jedhamu ijoolleen yeroo qaamni ishee keelloo fakkaatu dhukkuba hedduutti waan kana fidaa kan gargaaruu danda'u biyyuma keenya keessatti oomishamaa jira. Akkuma beeknu yoo kanatti biyya keenya keessatti qoricha hedduutu oomishamaa jira. Kanaaf teknooloojii haaraa ammayyaa adeemsa hojii fooyyessuu nus hin dandeenya. Akkuma biyyoota guddatanii tajaajilli fayyaa biyya keenya keessattis ammayyeessuun danda'ama. Qulqullina tajaajila fayyaas dhugoomsuun hin danda'ama. Kutannoo barbaada, kalaqa barbaada, waliin wal dubbisanii hojjechuu, ragaa irratti hundaa'uu, qorannoo adda addaa gaggeessuu barbaada. Dabalataan hanqinni humna namaas gahee qaba. Iddoo hanqinni humna namaa jiru qulqullinni tajaajilaa eegsisuun rakkisaadha. Namni yeroo hojiitti baay'atu qajeelfama hordofuu dhaaba. Kanaaf humna namaa fooyyessuu, dhiyeessii qorichaaf meeshaalee yaalaa fooyyessuun nurraa eegama. Kunis hanqina beekamudha. Qulqullinni tajaajilaa waa hedduu waliin wal qabata. Ragaan jiru qulqullinni tajaajila fayyaa akka biyyoolessaattis akka naannoo keenyaattis yeroo yeroon fooyya'insa mul'isaa jira. Haa ta'u malee guutumaa guutuutti rakkoon hiikameeraa jechuu hin dandeenya. Akkuma sila kaasaa turre qulqullinni tajaajilaa galtee hedduu qaba. Ogeeyyiin sirriitti beekumsaaf dandeettii qabaachuu qabu. Dhiyeessiin itoo walirraa hin citiin argamuu qaba. Dhukkubsataanis yeroodhaan gara yaalaatti dhufee rakkoo isaa sirriitti ibsachuu qaba. Gaggeessaanis hojii kana hordofee qulqullina tajaajilaa fooyyessuuf cimsee qabachuu qaba. Karaa adda addaatiin yoo sirriitti namni hunduu waan irraa eegamu gumaache malee qulqullinni tajaajilaa salphaadhaan waan dhufu miti. Garuu immoo
barbaachisni isaa nama gaggaafachiisu waan dursa kennamee fi dhugoomsuuf irratti hojjetamuu qabudha. Kanaaf gara fuulduraatti kana caalaa hojjechuu qabna. Akkuma silas ibsaa ture qulqullina tajaajilaa jennee yeroo kaasnu ragaama nama meeqatu fayyee nama meeqatu yeroo gabaabaa keessatti gargaarsa argatee ba'ee qofa otoo hin taane itti quufiinsa maamilaa sirriitti dhaga'uu barbaada. Namni yeroo baay'ee gatii qoricha argateef qofa miti kan inni fayyu. Yoo sirriitti namni dhaga'ee rakkoo isaa himatee ogeeyyiin akka isaan hubataniin yeroo itti dhaga'amu gama tokko xiinsammuun waan gaariin itti dhaga'ama dhukkubni illee dhiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf maamila keenya dhukkubsattoota kabajanii keessummeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafis naamusa ogeeyyii fayyaa fooyyessuuf leenjiin qophaa'ee gara hojiitti galamuuf jira. Kanaan duras leenjii adda addaa gaggeessaa turre. Garuu kun waan al tokko hojjetamee dhaabbatu miti. Gara fuulduraattis itti fufnee